Kanaafiyyuu kan inni irratti dubbadhu immoo Wangeela Luqaas boqonnaa 1:72 amma 75 isa jiru irratti dubbadha. Sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Abboota keenyaafis araara akka godhuuf kakuusaa isa qulqullaa akka yaadatuuf abbaa keenya Abrahaamiifis isa dhaabe nuuf kennuudhaaf kakuudhaan akka jabeesse harka diinota keenyaa nu oolchuudhaaf nus sodaa malee akka isaaf hojjennu gochuudhaaf qulqullummaaf tolatti fuula isaa dura jiraachuudhaaf bara jireenya keenyaa hundumaatti jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Asitti sagaleen Waaqayyoo gaa waa'ee maalii dubbataa? Bakka kanatti Simoontu wanta baay'ee dubbataa. Barnoota tajaajilaa yeroo tajaajilu maal ta'a? Burqaan tajaajilaa immoo eenyu jedhuun irratti dubbadhaa. Burqaan tajaajilaa Waaqayyoo yookaan immoo teessoo Waaqayyoo jala. Lafti tajaajilli burqu Waaqayyoo biraa, lafti tajaajilli burqu teessoo Waaqayyoo isa Waaqaaf lafa uume, teessoo Waaqayyoo isa jireenyaaf nu waame, teessoo Waaqayyoo isa nu uume achitti burqa. Kanaafituu tajaajilli teessoo Waaqayyoo jalaa burqaa. Zakkaariyaas arrabni isaa hidhamee edda hiikamee jecha dubbateedha. Jecha kana Zakkaariyaas arrabni isaa hidhamee eddi hiikamee booddee jecha kana dubbate. Araara Waaqayyoo argee, gaarummaa Waaqayyoo argee, fuula Waaqayyoo irraa nama dhaabbatee Waaqayyoof saba olitti araarsuudhaaf akkuma Musee fa'aa dubatee hojjetudha. Garuu guyyaa tokko darabeen isa geennaan aarsaa dhiyeessuudhaaf mana qulqullummaatti ol seenee ixaana aarsuu dhaqee ituu ixaana aarsaa jiru, ituu aarsaa dhiyeessaa jiru, ergamaan Waaqayyoo dhufee bukkee isaa dhaabbate yaa Zakkaariyaas kadhati keessiif dhaga'ameera ittiin jedhe. Ilaa nama lubatee nama aarsaa dhiyeessuu dhaqe, nama fuula Waaqayyoo irraa saba fudhatee dhaqetu gaafa akkasittiin jedhamu, gaafa waa'ee haadha manaa Elsaabeet itti dubbatu, gaafa inni waa'ee mucaa argachuutti dubbatu amanuuti dadhabe. Amanuu dadhabe. Nama akkamiitu nama tajaajilutti, nama lubatee, nama aarsaa dhiyeessutti, nama saba Waaqayyoo fuudhee fuula Waaqayyoo duratti dhiyeessutu, nama Waaqayyoo waan hundumaa danda'a jedhutti, nama Waaqayyoo waan hundumaa hin godha jedhutu amanuuti dadhabe. Naan ergamaan Waaqayyoo wanti hin dubbadhe kun hin ta'a, garuu amma guyyaa sanaatti arrabni kee kun maal hin jedhode hin dubbatine deetti sokki. Amantii dhabiisa isaarraa kan ka'e. Ergamaan Waaqayyoo araara gochuu hin beeku. Kanaafitu gaafa hiikamu, gaafa arrabi isaa hiikamu akkas jedheetu dubbate. Akkas jedheetu dubbate. Maal jedheetu dubbate? Eeyyee lakkoofsa gararraati yookaas waan baay'ee argitu kan lakkoofsa 72 kaasetti kan dubbadhu. Abboota keenyaaf araara akka godhuuf kakuusaa isa qulqullaa akka yaadatu fedhe. Ilaa abboota keenyaaf araara akka godhuuf kakuusaa isa qulqullaa isa dubbate, isa jedhe sana, isa isaanitti hime sana akka yaadatuufi akka yaadatuuf abbaa keenya Abrahaamiif isa dhaabe nuuf kennuudhaaf kakuudhaan akka jabeesse. Abbaa keenya Abrahaamiif isa dhaabe nuuf kennuudhaaf akka jabeesse harka diinota keenyaa nu oolchuudhaaf nus sodaa malee akka isaaf hojjennu gochuudhaaf. Harka diinota keenyaa akka nu oolchuuf nus immoo sodaa malee isaaf akka hojjennuuf akka hojjennu gochuudhaaf qulqullummaaf tolatti fuula isaa dura jiraachuudhaaf bara jireenya keenyaa hundumaatti. Qulqullummaaf tolatti fuula isaa dura jiraachuudhaaf bara jireenya keenyaa hundumaatti. Kanaaf egaa namni tokko maaltu qaba yookaan immoo maaltu irraa barbaadama yoo jennee fi Waaqayyo guyyaa fayyinaa Yihuudootaaf kan inni kaasee araara isaa argisiisuuf kakuusaa isa qulqulluu yaadachuudhaaf. Waaqayyo guyyaa fayyinaa kan inni abdachiise Yihuudootaaf maal inni araara isaa isaanitti agarsiisuudhaaf
akkasumas immoo kakuusaa isa qulqulluu gaafa jennu waaqayyo waan dubbate akka godhu, waaqayyo waan dubbate akka raawwatu, waaqayyo waan dubbateef akka hin sobne agarsiisuudhaaf jechuudha. Waaqayyo gaafa dubbatu maal jedha? Ani waaqayyo nama miti dubbadhee hin sobne. Waan tokko isinitti maa deema? Gaafa isinitti dubbadhu sagalee waaqayyo raajii. Waaqayyo wanta isinitti dubbate hin sobu nama miti waaqayyo sobuudhaaf. Kanaaf wanta dubbate waaqayyo kakuusaa isa qulqulluu isa kakate sana akka dhuunfaattis, akka sabaattis, akka waldaattis wanta dubbatu hundumaa waaqayyo hin raawwata. Waaqayyo hin raawwata. Raawwachuudhaaf kan isa dhorku tokkos immoo hin jiru jechuudha. Kakuun kunis waaqayyoof Yihuudoota gidduutti kan godhamedha. Isaan harka diinota keenyaa oolle yookaan fayyine. Jalqaba ooluu yookaan fayyuu barbaada waaqayyo. Saba tokko gaafa fo'atu, nama tokko gaafa fo'atu waaqayyo dura maal godha? In oolcha. Maal oolchaa? Harka diinaa oolcha waaqayyo. Oolchee maal godha waaqayyo? Hin fayyisa. Waaqayyo oolchaadha. Waaqayyo fayyisaadha. Waaqayyo nama oolcheetu, waaqayyo nama fayyiseetu, waaqayyo saba oolcheetu, waaqayyo saba fayyiseetu akka isa tajaajilan godha. Malee ituun fayyisin waaqayyo isaan harka diinota keenyaa oolledhan. Amma gamaa inni akka waaqayyo isaan oolche, hojii isaan oolchuu akka inni hojjechaa jiru, kanas immoo isaan fayyisuudhaaf akka inni gochaa jirutu in hubate Zakkaariyaas. Kanaafitu isaan harka diinota keenyaa oolle, isaanitu fayyine, kanas immoo bara jireenya keenyaa guutummaatti fuula isaa dura akka jiraannu, tola isaatiif, qulqullummaa isaatiin fuula isaa dura akka jiraannuufitu waaqayyo kana godhee jedheetu itunni dubbatu argina jechuudha. Kanaaf egaa waaqayyoon tajaajiluun dura maal ta'uu qaba? Dura ooluu qabna. Harka diinaa keessaa ooluu qabna. Waaqayyo dura nama oolcha. Lamaffaa waaqayyo nama fayyisa. Fayyuu qabna. Ooluu qabna. Fayyuutu qabna. Nama fayyee tajaajilaa, kan hin fayyine hin tajaajilu. Kan hin oolle, kan hin fayyine hin tajaajilu. Harka seexanaa jala taa'e yookaan immoo to'annaa seexanaa jala taa'e, to'annaa dukkanaa keessa taa'e waaqayyoon tajaajiluu hin danda'u. Dura maal ta'uu qaba? Fayyuutu qaba. Ooluutu qaba. Harka diinaa keessaatii bahuutu qaba. Waaqayyo nama irra baay'anitu na tajaajilaadha. Waaqayyo Phaawulos gaafa dubbatu Qorontos boqonnaa tokko irratti akkas jedha. Nuyi waaqayyoof dhiiga Kiristoos Yesuusiin bitamneerra jedha. Nuyi waaqayyoof dhiiga Yesuus Kiristoosiin bitamneerra. Har'a kan inni itti dubbachaa jiru kun, har'a kan inni itti haasaa jiru kuni warra dhiiga Kiristoos Yesuusiin waaqayyoof bitamne. Yohaannis immoo warra isa samatan hundumaa fi isaan ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aboo mucummaa isaaniif kenneera. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 12 irratti warra aboo mucummaaf warra isa simatan kanaanitu na tajaajili siin jedha waaqayyo. Yookaan immoo na tajaajilaa hin jedha waaqayyo malee isa hidhaa keessa jiru, isa dukkana keessa jiru, isa hin oolin jiru, isa hin fayyin jiruuni waaqayyo na tajaajili hin jedhu. Sababiin isaa immoo kan tajaajilu nama fayyeedha, nama ooleedha. Booji'amaan tajaajiluu hin danda'u. Dukkana keessatti booji'amne, hojii fooniin booji'amne, yaada keenyaan booji'amne, karaa adda addaa booji'amaa taanee itti jirru waaqayyo na tajaajilisi hin jedhu. Fayyina argattee kana keessa jiraachuu hin dandeessa. Kana keessa jiraachuu hin dandeenye. Garuu nama booji'amaa, nama fayyeera itti jedhutu waaqayyo fayyisu isa Galaatiyaa irratti sagalee waaqayyo Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Birmadummaa akka baanuuf Kiristoos birmadummaa baaseera. Waanjoo gabrummaa sana jalatti immoo of hin deebisinaadha. Waanjoo gabrummaa jalatti nama of deebisee jiru, yaada foon isaatiin qabamee nama jiru, yaada hafuuraa keessaa nama ba'ee jiru, maqaadhaaf nama deddeebi'aa jiru, maqaadhaaf nama argamaa jiruun waaqayyo na tajaajilee sin rakkisu. Dura fayyuu kee barbaada waaqayyo. Boojuu keessaa bahuu kee barbaada waaqayyo. Wanta si qabe keessaa bahuu kee barbaada waaqayyo.
wanta sitti dukkanaa keessaa ba'uu keetu barbaada Waaqayyo. Duratu waanjoo sana qabee nurraa akka cabu barbaada Waaqayyo. Takka nu barbaade, nu fayyisee, nu oolchee gara mana isaa nu fida. Isa lammaffaatti namni mana isaa keessa jiruutu gara yaada mataa isaatii deema. Foon isaatiin to'atama, yaada biyya lafaatiin to'atama. Kanaafitu namni biyya lafaa jaallatu inni diina Waaqayyoo ta'e. Warra kamiin warra fayyadanii akka eessedha. Eddii birmaduu nu baase, eddii nu fayyise, eddii harka diinota keenyaa nu oolche, eddii nu fayyise, eddii kakkuusaa qulqullaa sana nuuf jabeessee booda yoo nu maal taana diina Waaqayyoo keessaa diina Waaqayyoo taana. Keessaan waaseetu nu tajaajili nuun jedhe waan ta'eef Waaqayyoo jechuudha. Kanaaf balbala tajaajilaa kan banu eenyudha? Waaqayyoo jechuudha. Kanaaf burqaan tajaajilaa Waaqayyo. Burqaan tajaajilaa gaafa Waaqayyo jennu seera uumamaa boqonnaa 2:15 irratti Waaqayyo eddii Addaamiin uume booda Addaamiif balbala tajaajilaa yookaan burqaa tajaajilaatu baneef. Addaamiin Waaqayyo maal jedhe? Waaqayyo gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaaba Eeden keessa akka tolchuuf akka eeguufis achi keessa isa kaa'e. Waaqayyo jalqaba tokkodhe burqaa tajaajilaa kan inni baneef, balbala tajaajilaa kan inni baneef Addaam. Addaamiin Waaqayyo eddii uume, eddii tolchee booda maal godhee? Dhaqeetu jannata Eeden keessa lafa mijataa, lafa wanti hundumtinuu guutee jiru. Lafa wanti hundumtinuu haalli mijateef keessattitu Waaqayyo balbala tajaajilaa baneef. Waaqayyo balbala tajaajilaa baneef maal jedhe? Eeden gannat kana yookaan wanta kana keessa jiru kana eegi, kunuunsi, tottolchi jedheetu itti kenne. Waaqayyotu balbala kana maal godhe? Addaamiif Waaqayyo hin bane jechuudha. Kanaafiyyuu Addaamiif Waaqayyo gaafa banu Addaam akka keenya isa uumamee harka diinaa jala hin gallee, hafuura biraatiin hin bitamne, yaada biraatiin hin qabamne, harka Waaqayyoo isa tolchee achi keessa isa kaa'ee balbala immoo banee fi na tajaajili ittiin jedhe. Jannata kana kunuunsi ittiin jedhe. Eegi immoo ittiin jedhe. Yeroo sana gaa wanti miidhuu wanti eegamu maal akka ta'e iyyuu hin beekon garuu eegi ittiin jedhe. Sababiin isaa uumamni uumame achuma keessa jira. Wanti argamus achuma keessa jira. Ol miidhu malee jiraatama ture. Inni hamaan sun hojii isaan jalqabne gatii ta'e. Kanatu gochuu hin dandeenye Addaam. Har'a baay'een keenya isa kanaadha kan nu rakkisu. Balbala kan nuuf banu. Kan akka nuyi tajaajilu godhu Waaqayyo. Yeroo tokko balballi naaf banamee gaafa cufaa ta'u yaada Waaqayyoo miti, ulfina Waaqayyoo miti, akeeka Waaqayyoo miti adeemnisa. Maaliif akeeka isaa yoo ta'e, yaada isaa yoo ta'e, wanta inni banee kan cufu tokkoyyuu hin jiru jedhee gatii barreeffame kanatti dhibbaa nama gatii ta'e badaa ittiin dhibbadha. Kanaaf Addaamiif Waaqayyoo nama jalqabaa kanaaf nama waan biraaf hin bitamne kana, nama waan biraan argine kanaan na tajaajile. Achi keessa wanta jiran kunuunsi eegi immoo dhattiin jedhe. Garuu kanaafiyyuu amanamaa taane. Addaam ammam akka inni ejjete, ammam akka inni ejjenne waggaa meeqa akka inni amanamummaan ejjete wanti barreeffame hin jiru, wanti dubbannu isuma barreeffame qofa gatii dubbannuuf isuma kanan dubbadhaa jechuudha. Gara keenyatti gaafa deemnu nuuni Waaqayyo eessaa akka nu fidetu jalqaba nu dubbata. Lafa dhufnetu nu yaadachiisa. Dhufaatii keenyatu nu yaadachiisa. Dhufaatii keenya gaafa nu yaadachiisu Waaqayyo maal akka fakkaannutu nu yaadachiisa jechuudha. Inni Efesoon boqonnaa 2 irraa dubbii Waaqayyoo Efesoon boqonnaa 2 irratti akkasitti dubbata. Efesoon boqonnaa 2 dubbisa. Efesoon boqonnaa 2 akkasidha. Isin kanaan dura irra daddarbaa keessaniif cubbuu keessaniin karaa hafuuraa du'oo turtan. Yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kanaa duukaa buutanii deddeebi'aa
aboo qilleensa keessa jiru irratti isa gooftummaa qabuuf abboomamaa turtan. Hafuurichi hamaan amma namoota waaqayyoof hin abboomne gidduutti hojjechaa jira. Nus hundumti keenya hawwa foon keenya duukaa buunee akka fedha namummaa keenyaaf yaada keenyaatti warra akkasii gidduu jiraanneerra. Kanarraa kan keessi akkuma warra kanaa dhalootaan dheekkamsa waaqayyoo jala gallee turre. Araarri waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalalli isaa isa guddaa sanaan nu jaallatee jedha. Maal akka turretu nutti agarsiisan gaafa nu tajaajilaa jiru gaafa naaf hojjedhu waaqayyoo eessaa akka ati dhuftetu si yaadachiisa. Eessaa akka dhufetu na yaadachiisa. Maal keessaa akka na baase, maal keessaa akka na oolche. Faarfataan silaa akkanaaf tokko sedee faarfata. Jireenya hin miramnetu mi'eesse waaqayyo. Inni kun immoo ragaadhaaf ana irratti teereetu dubbata. Sababiin isaa jireenya keenya irratti wanta ta'u, jireenya keenya irratti wanta hojjetamedha jechuudha. Kanaafituu namoota akkamii turre, namoota hafuurota warra bantii waaqaa kana seerrataniif, abboomaman hojjetaniif yaada fuudhan keenya duukaa buunee warra fiigan hafuuraan doo warra ta'an, warra waaqayyo wajjin tokkummaa hin qabne, warra akka garaa isaaniitti jiraatan, warra badiisa keessa, du'a keessa jiraatan, warra hafuurota hamoodhaan geggeeffaman, warra waan isaanitti tolu hojjetan, warra gara du'aatti deeman, warra akkasiitu ture. Kanaaf isin duraan dursa akkas turtanii jedheetu itti siqee muka jallaatti moofisaasitti dabalee nuyi namoota akkasii keessa jiraanneetu yaada foon keenyaa duukaa buunee deddeebina turre jedheetu garuu araarri isaa inni guddaan sun immoo jaalalsaa isa guddaa sana maal godhe nutti agarsiise. Isaaf araara isaa isa guddaa sanaanitu nu oolche waaqayyo nu oolche. Arra waaqeffachuu keenya miti, arra tajaajiluu keenya miti. Mee kottaa waaqayyo eessaa na baase, eessaa na fide? Maaliif immoo na waame? Maaliif immoo na fide? Ani immoo nama akkamiiti waaqayyo wajjin tokkummaan qabu arraa? Israa'eloonni biyya gabrummaa keessatti gaafa waaqayyo dabarsee isaan kenne inni iyyuu turan waaqayyoon nu qaqqabedhanii nu bira ga'edhaniitu iyyuu turan. Gaafa inni isaan qaqqabu, gaafa inni lafa onaa keessaa isaan baasu, gaafa inni galaana gargar kutee isaan dabarsu, gaafa inni dinqii gurguddaadhaan Gibxi keessaa isaan baasu, gaafa inni biyya kakuudhaan isaan ga'e, biyya aanniif damma yaasuun gaafa isaan ga'e, muka soofanii ati waaqa gootechuu jalqaban. Gaafatti ture. Mee kottaamee har'aa eessa jirraa? Eessaa dhumnee, eessaa kaanee, eessa geenya jirra? Sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuu dandeenya. Akka koo kana lallabuu hin danda'ama. Barsiisuu hin danda'ama. Garuu jireenyi keenya immoo maal fakkaata? Nuuf waaqayyoo gidduu hariiroo akkamiitu jira? Anaaf waaqayyoo gidduu maaltu jira? Mee yaadadhaa lafa waaqayyoo nu kaase. Waldaa Efesooniin mul'ata keessatti akkas jedha. Jaalala isa durnaaf qabdu sana dhabuu keessatti argadheera. Yaadadhu. Itoon dhufee ibsaa kee si jalaa hin baattuu ibsaa keetii si jalaa hin fuudhin maalirraa akka kufte yaadadhuuti yaada garaa kee geeddaradhu. Wangeelli Gooftaa Yesuus Kiristoos yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedheetu lallaba. Yohaannis Cuuphaan yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Obboloota kottaa yaada garaa keenyaa geeddaratu. Yeroo situu qulqullummaadhaan, yeroo situu sodaadhaan, yeroo situu yaada waaqayyoo keessa gallee waaqayyoon tajaajilu. Kottaa mana keenya keessatti maal fakkaannaa? Iddoo hojii keenyaatti maal fakkaannaa?
bakkeetti maal fakkaannaa jennee of ilaalla. Eessa oollaa maal hojjechaa oolla? Yeroo tokko anaaf mucaa hiriyaa koo tokko jira. Faarsaan faarsa ture. Anis nan labas nan faarsa seerosii akkas guyyaa tokko faarsaa kana Waaqayyoo mucaa sanaaf kennee naan faarsise. Waaqayyoo sin ilaala inni hundaa gararraa dhokataan hin jiru fuula Yesuus dura. Waaqayyoo nu ilaala inni hundaa gararraa dhokataan hin jiru fuula Yesuus dura. Obboloota koo, firoota koo, Waaqayyo duraa wanti dhokataan tokko hin jiru. Kanaaf hafuuronni kun amma eessa dhaqaniirodhaa? Amma garoorra Waaqayyoof hin abboomamneetu dhaqanii isaan irratti hojjechaa jiru. Waaqayyoof hin abboomamne. Abboomamaa jirraa? Yaadaaf akeeka Waaqayyoo keessa deddeebi'aa jirraa? Jireenyi keenyatti Waaqayyoo hin gammadaa? Anatti hin gammadaa? Inni jireenya keenya haa ilaalu. Jireenyi waan hundumaarra caala waan ta'eef. Kanaafittuu dubbiin Waaqayyoo gaa eessaa akka dhumnetu nu yaadachiisa. Waaqayyo. Kanaafittuu Waaqayyo bilisa ittiin baasee boodatu na tajaajilan. Israa'eelota akkas godhe. Israa'eelota Gibxii kan inni baasee sabni koo naaf hojjetu gadhiisi jedhe. Waaqayyo Fariyooniin jalqaba maal jedhee? Sabni koo naa tajaajilu, anaaf hojjetu, aarsaa naaf dhiyeessu. Saba koo kana maal godhi? Gadhiise. Hin gadhiisu gaafa inni jedhu humnaan dhahichaan Waaqayyo akka inni gadhiisu. Yeroo akkuma sila isiniin jedhee lafa gaarii gaafa ga'an, lafa mijataa gaafa ga'an maal godhanii? Tokko godhanii Museen Gibxii nu baasee kun maal akka ta'e iyyuu hin beeknu muka jabbii nuuf hojjedhan Waaqa nuuf hojjedhan Aarooniin ejjateef. Ammas akka turan heddii galaniis abboommi isaa eeguu dhiisanii, yaada isaa eeguu dhiisanii Waaqa mataa isaanii tolfachuu jalqaban. Muka tolfatan. Inni kaan immoo urjiitti sagada. Inni kaan immoo ji'atti sagada. Inni kaan immoo waan barbaadeen Waaqa gootachuu jalqaban. Oolmaa Waaqayyoo irraanfatan. Obboloota kottaa oolmaa isaa irra irraanfatan. Gochaa isaa irra irraanfatan. Waan inni nu oolche irra irraanfatan. Waan inni keessa nu dabarse irra irraanfatan hin taanu. Kanaafituu na tajaajilan, naa tajaajilanii, naaf hojjetanii leetochi keessaa baase. Garuu lafa gaarii gaafa ga'an didan. Baay'een keenya irraa lafa gaarii geenye Waaqayyoon tajaajiluu dinna. Waaqayyoof hojjechuu dinna. Akka garaa keenyaa, akka fedha foon keenyaatti geggeeffamuu jalqabna. Kanaaf obboloota koo sagaleen Waaqayyoo irra maal jedhaa? Eessarraa akka kuftee, maalirraa akka kuftee yaadadhu? Ani jaalala isa dur naaf qabdu sana sirraa dhabeera. Har'a jaalala isa dur naaf qabdu sanatti naaf deebii ituun dhufee baattuu ibsaa keetii si jalaa hin fuudhini. Kottaa gaa hin deebina. Isiniin jedhaa. Kanaaf Waaqayyo maal godhaa? Jalqaba gabrummaa jalaatii nama baasa. Akkuma sila jedhee harka diinaa nama oolcha. Harka diinaa keessaa nama baasa. Gabrummaa hafuuraa jalaa, gabrummaa foonii jalaa nama baasa Waaqayyo. Nama baaseetu na tajaajili jedha Waaqayyo. Nama birmaduu baasenitu na tajaajili jedha Waaqayyo. Waan boojee jalaa birmaduu ba'uu qabna. Booji'amaan tajaajiluu hin danda'u gatiiti. Waaqayyo nama booji'amaadhaanis na tajaajilu hin jedhu. Booji'amaanis immoo Waaqayyoon tajaajiluu hin danda'u. Kanaafituu maaltu nu booji'ee jira? Maaltu nu booji'ee jira? Biyyi lafaa kun waan baay'ee of keessaa qabdi. Of keessaa qabdi. Wanti isheen of keessaa qabdu hundumtinuu waan nu gargaaru miti. Wanti isheen of keessaa qabdu hundumtinuu yeroo hundumaa ija keenya dura jira waan ta'eef nu fudhatee sokka. Sababiin isaa namni waan dhaga'uuf waan ilaaluutti fudhatamadha dubbii Waaqayyoo.
Kanaaf kottaame jireenya keenya ishee biyya lafaa kanarraa fi ishee yoo baay'ate akka sagalee waaqayyoo jedhu 80 yookaan 90 taatee fi waan baay'eetu yaadna, waan baay'eetu ijaarna, waan baay'eetu diina. Kottaa isa bara baraaf immoo jireenya keenya qopheessinu. Kottaa isa bara baraaf immoo hayaannu. Kottaa waaqayyoon oolche, waaqayyoon isa nu fayyise, waaqayyoon isa harka qaalluu keessaa, harka du'aa jalaa, harka dukkanaa keessaa, harka hamaa keessaa butee nu baasee tajaajile naan jedhee tajaajillu kottaa. Yaada qullaaf garaa qullaadhaan tajaajilluuti kottaan isiniin jedha. Namni hin fayyine yookaan birmaduu hin baaneen tajaajilaa na tajaajili hin jedhu waaqayyo. Tajaajilli waamicha jireenyaa ofiiti yookaan immoo waamicha jireenyaa kan itti fufuudha malee kan guyyaa tokko yookaan guyyaa lamaa miti. Amma wanta gaarii bukkee geenyutti kan tajaajillee gaafa waan dhiisnu miti. Tajaajilli kan itti fufuudha. Tajaajilli kan bara baraati. Tajaajilli waamichichi immoo kan guyyaa tokko miti. Kanaafitti gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo baay'ee namootatti galagalee akkasidha. Gatii biddeen nyaattaniif, gatii quuftaniif, gatii waan barbaaddan argattaniif na duukaa buutan malee isin anaan barbaaddaniite. Amma guyyaa kamitti duukaa bu'u? Amma guyyaa kamittitu duukaa deemaa jirra? Amma guyyaa kamittitu sin tajaajilannee jalqabne laata? Mee kana ilaallu. Kun biddeen nyaachuu qofaa fi waan barbaanne amma argannutti, waan feene amma argannutti, kanaafitu waadaa seennee fi mee ofa ilaallu. Waaqayyo of ilaaluu keenya barbaada. Waaqayyo akka nu irra deddeebinee of ilaaluu barbaada. Kanaafitu sagaleen waaqayyoo, dubbiin waaqayyoo yeroo hundumaa waan inni qalbii keenya akka diddirannu wangeelli kakuu haaraa keessumaati. Baay'een kan lallaban yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Mootummaa waaqayyoo dhiyaateeraadha Yohaannis Cuuphaan. Akkasumas immoo muka ija hin qabne hundumaarra qottoon kaa'ameera muruudhaaf yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Yaada garaa keenya geeddarannu. Sagalee waaqayyoo amma sagalee deebiin dubbadha akka argaatti. Jaalala isan durnaaf qabdu sana sirraa dhabeera. Kanaafiyyuu maalirraa akka kuftee, eessatti akka kuftee yaadadhu, yaada garaa kee geeddaradhu, ituun dhufee baattuu ibsaa keetii si jalaa hin fuudhini. Kan akka ergaatti naa qabadha irraa keessan. Kanaaf eessaa kaaneetu eessa geenyee garaa jabaachuu jalqabne. Eessaa kaanee eessa geenyeetu yaadi garaa keenyaa adooduu jalqabe. Yaadi garaa keenyaa adooduu jalqabe. Kana ofa ilaallu. Akkasumas sagaleen waaqayyoo wanta hundumaa fi bu'uura waan ta'eef Ximiteewos ergaa Ximiteewos lammaffaa boqonnaa fi lakkoofsa 2 akkas jedha. Haala akkamii keessattitu waaqayyoof jiraanna? Haala akkamii keessatti waaqayyoon tajaajilla? Haalaan murtaa'aa tajaajiluun keenya, haalaan murtaa'aa jiraachuun keenya, yeroo nutti tole jiraannee fi yeroo dhiphinaa keessa jiraannee fi yeroo nutti tolu immoo dhiisnaa laata? Seedhuu ilaala deemuun gaarii jechuudha. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsi 4 akkas jedha. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsi 2 akkas jedha lammaffaa. Efesoon miti bamnaa godhaa Ximiteewos boqonnaa Ximiteewos lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 2 akkas jedha. Warri sobduun of hin argineen yaada garaa isaanii diimnaan gubamee milikkita seexanaa godhatee kun jara kana wallaalchisanii galagalchaniiru. Isaan kun fuudhuuniif heerumuun nyaata akkasii nyaachuun dhowwaadha jedhu. Waaqayyo garuu nyaata adda addaa kana warra amanan warri dhagaa beekuu bira gaanis galataan
fudhatanii akka nyaataniif uumeedha. Lakkoofsa lamarratti jabeessee yookaan fookus godhee dubbadhaa. Ifama guddaan Ximotewos boqonnaa tokkoon dubbise lafammaa. Lama kan dubbisuu barbaadu. Dubbicha lallabii kun yeroodhaa kun yeroo miti ituun jedhin qophaa'ii argame. Nama ballee hubachiisii ifadhu obsa hundumaan gorsii barsiisii jedha. Haala akkamii keessattitu hojjechuu dandeenya? Haala akkamii keessatti immoo hojjechuu dhiisna? Isa jedhu ilaaluudhaaf haala hundumaa keessatti akka nu hojjennuuf barbaada Waaqayyo. Haala mijataa keessattis akka nu hojjennuuf, haala mijanne keessattis akka nu hojjennuuftu barbaada. Sababiin isaa haalaan Waaqayyo hin daangeffamu waan ta'eef. Waaqayyoon haalli daangessuu hin danda'u gatii ta'eef. Nama daangessa malee haalli Waaqayyoon daangessuu hin danda'u. Kanaaf namni maal ta'uu qabaa? Haala mijanne keessattis haala mijatu keessattis tajaajiluu hin danda'a. Kanaafituu Ximotewos Phaawulos akkas jedha. Kanaafituu akkasittiin jedha. Dubbicha lallabii kun yeroodhaa kun yeroo miti ituun jedhin qophaa'ii argamedha. Tokkoffaa qophaa'uu nama barbaachisaa. Lammaffaa immoo yeroo mijatuttis yeroo mijannettis dubbachuudha. Yeroo hin filatinii ittiin jedha. Yeroo hin filatin jechuun kun jireenyaafis yeroo hin filatinii, haala rakkisaa keessattis jiraadhu, haala mijataa keessattis jiraadhu. Jireenyi kee immoo akkam ta'u jireenya gooftaa gammachiisu, jireenya gooftaatti tolu immoo haa ta'u jechuudha. Wangeela lallabuu qofa miti. Maaliif wangeelli jireenyi dhala namaa allaattiin baallee tokkoon hin balaliitu. Allaattiin balali'uudhaaf maal qabaachuu qabdi? Koochoo lachan qabaachuutu qabdi. Namni hojjetaan tokko immoo jireenyaa fi dubbii dubbatu olii wajjin deemuu qaba. Kanaaf kan inni yeroottis yeroo maleettis dubbadhu qophaa'u immoo argame dubbachuudhaaf immoo qophaa'uun barbaachisaadha. Sababiin isaa namoota waa'ee abdii keessan isa jiraataa isin gaafataniifis immoo deebii gahaa kennuufiif qophaa'aa argamaa. Namni eddii waamamee, namni eddii birmaduu namni eddii Waaqayyo naaf hojjedhadhee waameeti waan dubbatu beekuu qabaa, waan hojjetu beekuu qabaa, waan jiraatuufis beekuu qaba. Kun gargar ba'uu hin qabu. Waan dubbatu beekuu qabaa, waan hojjetus beekuu qabaa, waan jiraatuufis immoo beekuu qaba. Beekumsa malee wanti hojjetamu hundumtinuu cubbuudha. Ermiyaas gaafa dubbatu beekumsa malee wanti hojjetamu hundumtinuu cubbuudha. Kanaafiyyuu beekneetu tajaajilaa, beekneetu jiraannaa, beekneetu dubbanna jechuudha. Kanaafituu sababii abdii keessan isa jiraataa ta'e namoota gaaffii isin gaafataniif deebii gahaa kennuudhaaf immoo qophaa'oo ta'a jedha. Phexros immoo akkas jedha. Phaawulos yeroottis yeroo maleettis lallabii garuu immoo maal ta'e qophaa'e immoo argame. Maal gochuudhaafi wangeelli wantoota kana sadaniitu of keessatti qabatee jira. Nama balleessaa isaa hubachiiseera. Nama balleessaa isaa hubachiiseera. Lammaffaa immoo ifadhuudha. Sadaffaan immoo gorseedha. Arfaffaan immoo barsiiseera. Waldaa kiristaanaa keessaa har'a rakkinni waldaa kiristaanaa keessa jiru inni guddaan isa kana. Inni guddaan isa kamii? Namni balleessaa namaa nama hubachiisuu xiqqoodha. Sababiin isaa namni yoo isin balleessaa isaa itti himtanii yaada garaa isaa geeddarachuurraa gara Waaqayyootti deemuurraa qalbii diddirrachuurraa waldaa kana dhiisee waldaa sana dhaqa. Balleessaa isaa hubachuun barbaadu. Waldaan kee namni waldaa ishee keessaa baay'ina namaa keessaa irrachuu isaan barbaadu gatii ta'eefi hin balleessitee, hin ejjitee, hin sobdee, hin hattee, hin ejjiteettee namatti hin dubbattu. Kun baay'ee gadheedha jechuudha. Kuni wangeelli akka allaattii koochoo tokko isheen balaliine lafarraa tirattuu ta'uu isaa jechuudha. Kun gadheedha. Kanaafituu balleessaa isaa hubachiisa. Ifadhu immoo ifadhu.
maal ta'uuf akka inni yaada garaasaa jiratuuf ifadhu akka inni deebuuf ifadhu. Achitti booda immoo obsa hundumaan gorsedha. Atumtinni kana gootu immoo ofii keetii maal ta'e nama obsa qabeessa ta'e. Obsaan immoo gorsedha. Dhumarratti maa inni barsiisedha. Barsiisi bilisa nama baasa. Sagaleen Waaqayyoo waanjoo namaa cabsa. Sagaleen Waaqayyoo lafarri namaa namatti agarsiisa. Sagaleen Waaqayyoo lafa nu ittirraa kaanne nutti agarsiisa. Gatii deebi barsiisedha. Har'a waldaa kiristaanaa keessa barsiisni hin jaallatu waldaan amantooti hin jaallatan gatii deebi baay'ee rakkisaadha. Barachuu hin jaallatu namni bara keenya keessa jiru jenereeshinii nu keessa jirru sagalee Waaqayyoo barachuurraa raajii dhaggeeffachuu jaallata. Sagalee Waaqayyoo barachuurraa waan ittiin iyyee oliisiisu dhaggeeffachuu jaallata. Sagalee Waaqayyoo barachuurraa waaqeffannaa sagalee Waaqayyoo of keessaa hin qabne waaqeffachuutu jaallata. Kanaaf barsiisi immoo bilisa nama baasa gatii deebi jalqaba maal godhi balleessaa isa hubachiisi ifadhu obsa hundumaan gorsi kana hundumaa keessaa immoo kan isa baasuu danda'u dubbii Waaqayyooti waan ta'eef barsiisedha. Namni kana hin barbaadu. Namni kana hin barbaadu. Waldaa kiristaanaa keessatti rakkoon irruudha. Amma umurii keessa jiraannee keessatti argaa deemna gatii ta'eef kun irruudha. Namni nama tokkotu amma kana keessaa abbaa tokkooni ati kana balleessite jettanii balleessaa himtaniitiin torban irraa zuumii keessatti argitan. Insoo baay'ee rakkisaadha gatii ta'e jechuudha. Hin barbaadu kana dhaga'u salphina namatti fakkaatu. Kanaaf jireenyi keenya maalirratti hundaa'uu qaba yoo jenneefi dubbii Waaqayyoo irratti hundoofne Waaqayyoo eessaa na fide maaliif na waame maaliif na oolche maaliif na fayyise maaliif na tajaajilinaan jedhe Waaqayyoonne jireenya keenya Waaqayyoo fuulduratti ilaaluu qabna jechuudha. Eessaa na fide Waaqayyoon nuuf ilaaluu qaba. Har'a lafa gahaa miti. Lafa gahaanitu hin taane lafa Waaqayyoo nama kaasee ilaaluutu baay'ee barbaachisaa jechuudha. Yookaan lafa Waaqayyoo nu fide ilaaluun barbaachisaadha. Kanaafitu namoonni Waaqayyoo namoonni akka Daawit fa'aa gaafa Waaqayyoo itti dubbatu gaafa Waaqayyoo akkas taateeru anaaf manni abbaa koo maalidha? Kanatti fiddee isin nu geesse anaaf manni abbaa koo eenyu? Nuyi sanyii gosa xiqqoo keessaati. Nuyi warra gaddeeboo keessaati. Nuyi warra mootota gidduutti hin lakkaa'amne keessaati. Eessaa fiddeetu asiin nu geesseti ittiin jira Waaqayyo. Lafa geessa nuti hin taane lafa dhufe sanatu yaadata. Kanaafitu gaafa loltoonni Israa'el mo'anii galan gaafa loltoota gidduu dhaabbatee shubbisee Waaqayyoo waaqessu Waaqayyoon ol qabu Waaqayyoon galateeffatu sana haati manaansaa milkoom maal mootiin hin maraate kan inni qullaa buusee loltoota gidduu akkas godhatu warra xixiqqoo wajjin kan inni akkas ta'u gaafa isheen jette lafa inni na fideen beeka. Obboloota koo lafa dhufne yaadan lafa keenya miti. Raajii ta'uu keenya miti, luba ta'uu keenya miti, abbaa wangeelaa ta'uu keenya miti, eenyuyyuu ta'uu keenya miti. Lafa dhufne eessaan dhufee jalqabni koo maal ture? Inni yaadan. Jalqabni seenaa koosi gaariin hojii koo seenaa bareedaan qabu beeka Waaqayyoo koo. Jalqabni seenaa koo si dudduuba koo gaafan ilaalu dhufaatii koo gaafan ilaalu itoo ati na bira hin geenye itoo ati na hin qaqqabne an nama har'aa miti namas ga'u miti nama dubbii kee kana dubbatu miti hojjetaa Waaqayyoo ta'uun obboloota koo hojjetaa Waaqayyoo ta'uun hojii hundumaarra caala nama beekuuf yeroo tokko Dr. Billy Graham amma isaan gara gooftaa jiru akkas jedhanidha. Gabaaminsa isaanii dhagee macaafa irraan dubbise. Namoota Ameerikaa keessatti mootii ta'an hin gorsuu hin waamu yeroo isaan waaman hin gorsuu itti dubbatu. Innaan akkasittiin jedhan. Maal ta'a Ameerikaa kana yoo nuuf fuutee bushitee ittiin jedhanidha. Maal ta'a yoo Ameerikaa nuuf fuutee bushite biyya Ameerikaa bulchuu jechuun xiqqoo miti. Wanta guddaadha. Maaliif
biyya lafaa keessaa guddoo ishee taate kana beekamtuu ishee taate kana bulchuuni carraa argamu miti. Innaan itti takka ta'anii tolanii maaliin isin godhee maaliif na xiqqeessitu maaliif itti ganna deebistu Waaqayyo biyya lafaa guutummaa sanaaf kenne Ameerikaa tokkottiif akkam namatti tilmaamtu isin jedhanidha. Kanaaf obboloota koo tilmaamni keenya eessa jira? Waan xiqqoo tokko ammatu kaanii moddoo tokko nuun kennaniitu nuyi bakka wangeela anoo biiziin ta'een sagantaa keessatti sin argamu. Maal anoo biiziidha? Bakka wanti filannoo keenya illee hin beeknu jechuudha. Wanta nuu baname hundumaa waama guddaa tokkotti tu ilaalla. Wanta seexanna banuu, Waaqayyo banuu, olii isaa ta'uu danda'aatini waama guddaa tokkotti ilaalleetu keessatti lafa dhoomu. Yoseeffaa furmaata baay'ee didaniitu mana hidhaa keessa seenan. Gatii guddaa baasan. Namoonni Waaqayyo seenaa isaanii macaafa qulqulluu keessatti arginu waan baay'ee keessa darbaniitu iddoo Waaqayyo isaaniif yaade lafa Waaqayyo isaaniif yaade gaana. Gaafa gaan immoo maal godhanii? Gaafa gaanis wanta Waaqayyoon isaan garsiisuuf tolan jedhe. Saadraak fa'aa, Misaaq fa'aa, Abdanagoon fa'aa iddoo gaarii qabatanii, Daani'eel fa'aa iddoo gaarii qabatee, iddoo olaanaa qabatee, bulchaa biyyaa ta'ee gaafa waan Waaqayyoon isa garsiisu dhufu tolan jedhe. Gaafa wanti Waaqayyoon isa garsiisu dhufu tolan jedhe. Lafa kaleessanni kee wanti garsiisu yeroo dhufetti tolan jedhe. Maal filatanii? Daani'eel boolla leencaa filate. Daani'eel boolla leencaa filate. Anaaf kun hin malu. Anaaf wanta mootiin hojjete kanaaf sagaduun naaf hin malu. Ani isa Waaqaaf lafa uumeef hin sagadaa. An lafa inni na fiden beekaa. Kan addana na kaa'e isin miti isaa. Kanaafiyyuu furmaanni koo malumaatti sedhe. Saadraak fa'aa, Misaaq fa'aa, Abdanagoon fa'aas hin jedhan. Abiddi dachaa torbayyuutti dabalamee ababa'u malee kun nuuf hin ta'u. Kana hin simannodhaan. Arra waama xiqqoo isheetu simannaa. Arra waama xiqqoo isheenitu fudhatamnee banna. Arra waama xiqqoo isheenitu Waaqayyoon isa du'a jalaa nu oolchee umurii nuuf dabale. Isa dukkana keessaa nu baase. Isa ifa nutti agarsiise. Isa qaalluu harkaa, xibaaraa harkaa, xonqaa'ee harkaa bineensa meeqa keessaa baasee bifa nutti godhee, simboo nutti godhee na tajaajili. Nun jedhe kanatti duddagan. Tajaajiluun wangeela lallabuu qofa miti. Raajuu qofa miti. Waaqessuun keenya, jireenya dhugaa jiraachuun keenya lafa deemnutti Kiristoos nurraa mul'achuunsaa tajaajiluudha. Tajaajilaan nama tokko qofa miti. Namni Kiristoositti waamame hundumtinuu tajaajilaadha. Kennaa namaatu garaagar malee namni kennaa hin qabne hin jiru, namni hin waamamne hin jiru, namni tajaajilaa hin taane hin jiru. Tajaajilli inni tokko immoo isa tokkorra hin caalu, tajaajilli inni tokko immoo isa tokkoon hin dorgomu. Hundumti isaa iyyuu qaama Kiristoos Yesuus ijaaruudhaaf, hundumti isaa iyyuu dhufaatii Kiristoos Yesuusiif saba isaa qopheessuudhaafitu tajaajilama gatii ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu Waaqayyoo waama xiqqoo tokkoon nan gana laata. Sidaati yaadadhaa. Tuqaa tokkoon dubbadha dasii booda nan dhaaba. Egaa Phexros 1:9 akkas jedha. Waa'ee waamichaa, waa'ee kakuusa kana jalqaba Israa'eliif kakate Waaqayyo itti aansees immoo hunduma keenyaafitu, hunduma keenyatu ilaallata, hunduma keenyaafi. Ergaa Phexros 2:2 akkas jedha. Isin garuu qomoo fo'amoodhaa, luboota mana mootummaatii, saba qulqullaadhaa, warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'anidha. Waaqayyo hojii isaa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa gara ifa isaa isa dinqisiisaatti isin waamee jedha. Isinidha. Tokkoffaa qomoo fo'amoodhaa, lammaffaa luba mana mootummaatii, sadaffaa saba qulqullaa'oodhaa, arfaffaa
warra dhuunfaa waaqayyooti. Isin warra kan waaqayyooti. Sila Phaawulos maal jedhe Qorontos boqonnaa tokkotti dhiiga Kiristoos Yesuusiin waaqayyoof bitamneerra. Nuyi kan eenyuyyuu miti dhiiga Yesuusiin waaqayyoof bitamneerra. Mee kanarratti dhageessaasi akkuma isinitti tole an dhiiga Yesuusiin waaqayyoof bitameera kan waaqayyooti jedhame. Yoo fedha keessan ta'e jedha achumatti ani kan waaqayyooti dhiiga Yesuusiin bitameera. Ani kan waaqayyooti. Seexanaan kan kee miti. Yesuusiin bitameera. Seexanaan kan kee miti. Seexanaan kan kee miti. Jedha foon koon kan kee miti. Kan eenyuyyuu miti. Ani kan waaqayyooti. Ani kan waaqayyooti. An dhiiga Yesuusiin hin bitame. An dhiiga Yesuusiin hin bitame. An dhiiga Yesuusiin hin bitame. Afurii la'aboos. Ani dhiiga Yesuusiin hin bitame. Ani kan waaqayyooti. Ani kan waaqayyooti. Ani kan waaqayyooti. Hallelujah. Amen. Ani kan waaqayyooti. Yesuusiin bitameera. Ameen. Ani kan waaqayyooti. Hallelujah. Kan waaqayyooti. Yesus. Isa waaqaaf lafa uumen waan ta'eef. Hallelujah. Ameen. Ani waaqaaf lafa uumen waan ta'eef. Ani waaqayyoon isa waaqaaf uumeef ni hojjedha. Ani hojjetaa namaa miti. Ani hojjetaa seexanaa miti. Ani hojjetaa foonti. Ani hojjetaa Kiristoos. Ani dhiiga Yesuusiin bitamtan. Ameen. Keessan Yesuus fannoo irratti ol ba'ee baaseera. Yesuus bilisa isin baaseera Yesuus. Ameen. Hojjetoota isaatiin godhateera Yesuus. Ameen. Kanaafitu isin qomoo fo'amoodha. Qomoo fo'amoo warra Kiristoos keessaa dhalatan. Warra dhiiga Yesuusiin bitaman. Warra waaqayyo jaallatee fo'ate. Warra waaqayyo oolchee jiraachise. Isin qomoo fo'amoodha. Hallelujah. Isin qomoo fo'amoodha. Luboota mana mootummaati. Luboota mana mootummaati isinidha. Obboloota wallaaluun gadeedha. Yeroo tokkotu akkasidha. Mammaakaan tokko akkasidha. Joobira turani dhaqee indaanqoo gidduutti dhalatan. Indaanqoo gidduutti dhalatee indaanqoo mala ishee beektu raammoo nyaatti, udaan nyaatti, kosii maadhaa olti. Joobirri kun indaanqoo wajjin raammoo nyaataa, indaanqoo wajjin udaan nyaataa, indaanqoo wajjinitti kosii haadhaa olti. Xiqqoo akkuma indaanqootti balali'as. Yeroo biraa guddachaa deemetu joobiroon rakka isaatii gaafa laalu baay'ee fagaatanii qilleensa keessa kaa'anii deemu. Seenaan isaanis gaafa dhagahu waan du'aa hin nyaatan. Baay'eetu balali'u, baay'eetu humna qabu. Akka indaanqoos kosii naadan. Ani maal ta'een kana keessa oolee? Ani maal ta'een kana keessa jira? An maaliif indaanqoo gidduu taa'e? Maaliif kosii haadhaa? Maaliif raammoo funaanaa? Maaliif bakkee namaa hin haadhanii? Edheetu of ilaaledha. Kanaaf kottaa guyyaa tokko yeroo biraan yookaan gooftaatu dhufaa yookaan nuti ragataa hin beennu jiraachuu keenya ishee ammaa kana beenna malee kana booda waan ta'u hin beennu kottaa maaliif akkas ta'e? Maaluma ta'ee na doole laatanii? Maaluma ta'e maalin ta'e laati kottaaf laalaan ofa ilaalan. Maalin ta'e ani dura akkas hin turre. Inni kottaa ofa ilaalu. Kanaafitu akkas jedhe saba qullaa'oodhaa warra dhuunfaa waaqayyoo ta'anidha. Warra dhuunfaa kan waaqayyoo. Kun mucaa koo dhuunfaati gaafa jettan ammaa eenyuyyuu keessaa hin qabu jechuudha. Kun kan dhuunfaa kootiiti gaafa jettan kuni kanuma kooti malee kan eenyu miti. Isin obboloota qofaati kun hintimaa kan eenyu miti. Nuyi kan eenyu miti. Nuyi
kan dhuunfaa Waaqayyooti. Waaqayyo kan dhuunfaa isaan godhateera. Kan eenyu miti. Kanaaf eenyuuf hojjetaan taanu, eenyuun waaqessinu, eenyuuf hin sagannu, eenyuuf iyyuu jireenya keenya irratti olaantummaa laata. Kan nuyi jireenya keenya keessatti olaantummaa kennuufi isa nuuf du'e, isa nuuf waraaname, isa cinaachisaa keessaa dhiiga nuuf lolaas, isa barruun harka isaatii mismaaraan nuuf rukutame, isa gatii keenya hundumaa fannoo irratti ol ba'ee baase. Wanta nurratti barreeffamee jiru sana isa fannoo irratti ol ba'ee aqe isa du'ee nuuf jireenya kenna. Nuyi kan ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos isa keessaa dhalan. Kan dhuunfaa isaatiiti. Kan eenyu miti. Isin kan eenyu miti. Warri kun ijoollee Waaqayyoo jedhamanii hin waamamu. Warri kun fooniif dhiigatti akka yaada fooniif dhiigaatti hin dhalanne. Isaan dubbii Waaqayyoo irraa dhalatan. Nuyi dhaloota haaraa. Nuyi Kiristoos keessaa kan dhalanne. Nuyi kan dhuunfaa Waaqayyoo taane. Nuyi hojjetoota Waaqayyooti. Nuyi warra Waaqaaf lafa isa uume waaqessan. Warra Waaqa isa Waaqaaf lafa uume kanaaf hojjetan. Nuyi hojjetoota isaati. Nuyi nama qoosaa miti. Akka hin taanetti akka joobira sandaanqoo gidduutti dhalateetti of ilaaluu hin qabnu. Nuyi kan Waaqayyooti. Obboleettii waa tokko hin himaa. Isin namoota gatamoo miti, namoota hin taane miti, namoota dhiiga Yesuusiin bitamtanidha, namoota barbaachisoodha, namoota fuula Waaqayyoo irratti gatiin keessan jabaate, namoota iji Waaqayyoo, yaadni Waaqayyoo, qalbii Waaqayyoo isin irra jiru, nama Waaqayyoo meeshaa isaa si godhachuudhaaf mana qulqullummaa isaa si godhateera. Ati nama gatamtuu miti, ati nama gatamaa miti. Nama dhimma baasuudha. Nama Waaqayyoo akeekaaf yaada sirraa qabudha. Nama Waaqayyoo akeekaaf yaadaan si uume. Nama Waaqayyoo bifa isaatti fakkeessee. Phexros bakka kanatti amantoota Yihudaatti fakkeessee yoo dubbatu malee waamichi keenya bara jireenya keenyaa hundumaaf akka ta'e nuyi bara jireenya keenyaa guutummaatti dhuunfaa kan Waaqayyoo akka taanetu dubbata. Kanaaf egaa maal goonuree Waaqayyoof hojjechuudhaaf mudhii keenya hidhannee hakaan. Mudhii keenya hidhannee hakaan. Lafanni nu oolcha Zakkaariyaas lama maal jedhe? Isaanitu harka diinota keenyaa oollee. Isaanitu fayyine. Kan immoo kan inni godheefi kakuusaa sana jabeessuudhaafi bara jireenya keenyaa hundumaatti tola isaaf qulqullummaa isaan fuula isaa dura akka dhaabannuufi. Kan inni dhiiga isaa nuuf lolaaseef, kan inni hojjetoota isaan godhateef bara jireenya keenyaa hundumaa kan isaa akka taanuuf, isaaf akka hojjennuuf, isaaf akka jiraannuuf, isa keessa akka jiraannuuf, isaan akka deddeebinuuf Waaqayyoo isa kana godhee Waaqayyoof galanna ta'u, maqaa Waaqayyoo kan eebbifame ta'u, torbee immoo yoo Waaqayyoo jedhe itti fufnaa. Waaqayyo immoo nu gargaaraa eebbifamaa galgala kanaaf kan irratti fixaa. Haaleluyyaa. Kan irratti fixaa garuu faarsaa tokko faarsee waaqeffannee xiqqoo ishee kanatti hin xumuranii. Haaleluyyaa.